periodic properties within a group مرة لك أستاذة. periodic properties within a group. إيه. أزوم إيه. أنا ما عندك. إيه. periodic properties in the periodic table كجو كنا. إيه. إيه. قاعد نكون وني نبسكا periodic table كيسا. أيه. modern periodic table. يقول it consists of two different things. متي. ليه كده؟ Yes, modern periodic table يكون inside this modern periodic table elements are arranged according to the increasing order of their atomic number جنة يجو. إيه واسطة بكرة بري سنتين. حالة atomic number إنساني تيني arrange تاني elementary modern periodic table يرتي. Here إيه in واس. modern periodic table we have a group إند فيرد. and a period. وان جامو كمنا ين. Here إيه. group here جنو it is the vertical columns of elements inside the periodic table. The vertical columns. إيه. Period نمو إيه ما واس. horizontal rows يجو. horizontal كر إيه واس. horizontal rows سنيفو. أنا خايسة تأمّن تنا period group خايسة gide gubbarraa gad deemnu maaltu uumamaadhaa fi pireedii keessaa ammaa fi leeftii irraa gara raayitii irratti yogguu deemnu amala tokko tokko kanneen jijjiiramanitti jiru. Waa'ee amala sanii أيه. inni kan irraa haasoo fedhu bal'inaan bakka kanatti saniif أيه. akkana tokko tokkoon dubbachuu fedha. Wantoota adda addaa jira kan bakka kana gaggabaabsinee ilaalla. أيه تاتي. Properties within a group yoo ilaalle predict properties within a group jechuun amala tokko tokko kanneen gruupii keessatti jijjiirama argisiisan laalu yaani jechuudha bakka kana. Kana yeroo jennu maal jechuudha? Within a group yeroo jennu gruupii keessa gubbaarraa gad buutee deemu jechuudha. Town a group. Gubbaarraa gad buutee deemu. Saniifuu gruupii keessa gubbaarraa gisee gad deemnu waan uumamaan laalla jenne. Elements in the same group have the same number of valence electrons. Wanti duraanillee nuti kutaa gadaa irratti elementii bareedu wal fakkaataa keessa jiru baalaansi elektiroonii isaanii wal fakkaataadha jennee jechuudha. For example, if you take elements which are found in the group 1A, they all have a balanced number of 1 qaban. Those in the second group, friend group lamada keessa jiranii fudhanne balance electrons waan balance electron of 2 qaban jechuudha. And so kanuma jechaatti itti fufaa jechuudha. Generally, it is possible to conclude that walumaa baay'achuu danda'ama. The number of valence electrons determine the group number of the elements. Kaniifuu lakkoofsi valence electronidha. Valence electron is equals to maal jechuudha? Group numberidha wajjin wal qixa jechuudha. Walumaa galatti. Valence electronidha fi group numberiin wal qixa. main groupidhaaf wal qixa jechuudha. Fakkeenyaaf elementoota garee tokkoffaa keessatti argaman kanneen akka liitiyeem, soodiyem fa'aa, potaashiyam fa'aa yoo fudhanne atomic numberiin kan liitiyemiidhaa 3, kan soodiyemiidhaaf 11 takka, kan potaashiyemiidhaa ammaas 19. Electron configuration kanaa fudhannee 2 takka ta'a. Kan 11 kanaa fudhannee 2 8 takka ta'a. Kan 19 8 8 takka ta'a jechuudha. Yoo valence electron yeroo jennu valence electronii gama alaa valence electronii isaanii kan hundaa'u waan waanidha jechuudha. Takka takka warreen hafanilleen haaluma kana. Kaniifuu gruppiin isaan keessa jiranis waanidha. Valence electroniinis waanidha. Asirraa maal hubachuu dandeenya? Valence electron is equals to group numbers. Kan irra deebinee
Haya, kun akkana. Kan bira dabarree periodic properties of the element can be explained on the basis of its nuclear charge and the effective nuclear charge. Wantoota lameen kanatti fayyadamuudhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Isaanis maaliif maali? Nuclear chargeedhaa fi effective nuclear chargeedha jennee jechuudha. When you say nuclear charge, maal jechuudha? Nuclear charge jechuun gabaabumatti it is the total positive charge in the nucleus of an atom. Nucleus atomii tokko akkuma duraanuu yaadannu nucleus atomii tokko tapha atomic particle abbaa lama of keessaa qaba prootoonii fi niwuutiroonii. Audio kan cufadhu warri gurbaadhe cufadhu itti gosi barbaachisanii badatan. Akkas jechuudha. So atomiin paartii lama qaba akka yaadattu. The nucleus party kanaa jira jidduu the central part which contains the nucleus. It consists of two subatomic particles lama of keessaa qaba. Isaanis prootoonidhaa fi niwuutiroonidha of keessaa qaba. Achi booda ammoo the electronic shell ka jedhamu paartii elektirooniin irratti argaman kanaa jenne jechuudha. Walumaa galatti nuclear charge yogguu jennu Z-dhaan bakka bu'ama. This nuclear charge Z inni kun it is akkamitti define ta'a? The total positive charge in the nucleus of an atom jechuudha. Because the positive charge nucleus atomii tokko keessatti argamu jechuudha. Waa'ee chargeedhaan yaadatta. Charge in terms of charge yoo ibsinu protons are positively charged dha. Protonin positively charged jenne. Neutronin they are simply chargeless dha jenne. Charge waan qabani. Akkasumatti illee electronin negatively charged in terms of charge. So asumaanuu waan kana yaadachiisuudhaaf jechuudha. Haya waan kanatti hin deebi'aa nuclear charge jechuun maal jechuudha jenne it is the total positive charge in the nucleus of an atom. Lakkoofsa positive charge nucleus keessatti argamu. Kabira ammoo effective nuclear charge ka jedhamu kana jechuudha. Z effective. Inni kun in an atom the outermost shell electrons or the valence electrons are attracted towards the nucleus and simultaneously repelled by the inner shell electrons. Akkana jechuun maal jechuudha ammaan tana atomii tokko jira. Haala kanaan qabaa jiraata. Asitti elektiroonota jira. As gubbaa elektiroonota adda addaa jira. As keessa ammaasi prootoonii fi niwuutiroonidhaa jira. Positive charge kana jechuudha. Haya wanni uumama maal? Outermost shell jechuun elektiroonii outermost irra jiru haala jiru kana jechuudha. Sigalu jira? Nagalu jira. Haya haala jiru kuni waan inni godhu laalla ammaan tana. The outermost shell electron yookaan valence electroniin kun it is attracted by the nucleus. Nucleusidhaan harkifamaa jedhe. Nucleus jechuun kana nucleusiin positively charged dha. Electronin ammoo negatively charged dha. So there is attraction between the nucleus and the outermost electrons. Wal harkisiisaa jira jechuudha. Ammallee hoo there is it is repelled by the inner electrons. Inner electron jechuun elektiroonii sheelii keessaa kanarra jiran jechuudha. Kanneen gubbaa elektiroonota jiranii jiru. So amma valence electroniin kun kanaan ni harkifamaa nucleusidhaan ni harkifamaa. Ammoo inner electronii kanaan ni dhiibbama jechuudha. Because like charge dha qaban. Charging isaanii wal fakkaataa waan ta'eef elektiroononni kun valence electronii kana ni dhiiban. Ammoo nucleusiin kun elektiroonii alaa kana ni harkisa jechuudha. At the same time. Simultaneously. Waan akkasii jira. Saniifuu the attractioning jechuun harkisiinsa kun jechuudha. The attraction of the nucleus for the valence electron is reduced. Harkisiinsi nucleusiin valence electron irra godhu kun eenyuun xiqqaata? Ni xiqqaata jechuudha. Maaliif xiqqaata? Because of the inner electron. Inner electronota keessa jiru kanaatu shield godha yookaan ni daha jechuudha. Yookaan ni daha haa jennuun. Yookaan screen godha jechuudha. The valence electronota kanaa jechuudha. As a result sababa kanaaf jechuudha. Sababa kanaafuu maaltu maal ta'a? This inner electron reduces the attraction of the nuclear charge jechuudha. Okay. Saniifuu the resulting net positive nuclear charge attracting the valence electron is called effective nuclear charge jedhamee yaamamu isa kana jechuudha. Gabaabumatti
akkamitti waan kan ammaa haasofne kana gabaabatti yoo gabaabsuu barbaanne Z effective dha jira yookaan effective nuclear charge jechuudha. It is always equal to the difference between the nuclear charge hir'isuu maal jechuudha S jennaan. S jechuun the inner electrons jennaan. Formulaa kanaan kan jechuudha effective nuclear charge maal hojii argita jechuudha. Z effective is equal to nuclear charge minus inner electrons jennaan jechuudha. Inner electron maali? Electronii keessa jiran jechuudha. Sheelii keessa irra jira. Z ammoo nuclear charge jechuun ammoo maal jechuudha? The total positive charge inside the nucleus jechuudha. Saniifuu fakkeenyaaf dalagni ammaan tana soodiyemii fudhanne soodiyem electron configuration isaa akkaataa kanatti ta'a 1s2 2s2 2p6 3s2 dha ta'a. Inni kun karaa sub levelii yookaan sub sheelii fayyadamnee ibsine akkana ta'a. Ammoo gara meeniif yoo fayyadamne K yookaan L akkasumatti illee M dha yoo fayyadamne 280 waan hidha ta'a jechuudha. Ammaan tana sheeliin kun sheelii haaraati. Outer most sheelii miti. M'n kun outer most sheelii. Dhageesse? Haya, ammoo sheelonni isaan kun lamaan keedhaa fi L'n kun inner shell jennaan sheelota keessa jira. Haya, ammaan tana Z'n isa kana total positive charge inside the nucleus atomic number dha hojjetu jechuudha. Innis meeqa jechuudha? 11 jechuudha. Haya, 11 Z isaa ta'e inner elektiroonota sheelii keessaarra jiru. Sheelii keessaa eenyu jennu? Keedhaa fi L dha jennu. Kee gubbaa meeqa qabna? 2 qabna. L gubbaa 8 qabna. Saniifuu 2 fi 8 meeqa jechuudha? 10 ta'a jechuudha. 10 kun maal jechuudha? Elektiroonii sheelii keessaarra jiru jechuudha. Saniifuu Z effective yookaan effective nuclear charge it must be equal to 11 Z jechuudha. Hir'isuu inner electron yookaan S dha. Innis 10 which is equal to plus 1 dha ta'a jechuudha. Plus 1 dha. Effective nuclear charge sodium kanaa jechuudha. Kanaafuu abbuma fedheef akkanatti dalaguu dandeessa. Fakkeenyaaf effective nuclear charge magnesium yoo barbaada jaamne illee akkamitti dalagna? Magnesium atomic numberiin isaa 12 electron configuration isaa 282 ta'a. 282 ta'a. Asirraa kaanee inner electron lamaan kana isaanis meeqa jechuudha? 10 jechuudha. 2 idoo 8 10. Achi booda Z effective isaa barbaadu baanne effective nuclear charge is equal to Z minus S dha jennu. S keenya meeqa jechuudha? 10. S is equal to 10. Garuu Z total number of positive charge inside the nucleus jenne saniifuu meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. So 12 minus meeqa jennaan jechuudha? 12 minus 10 jennaan jechuudha. It simply becomes positive 2 dha ta'a jechuudha. Effective nuclear charge magnesiumidha positive 2 dha ta'a jechuudha. Haala kanaan dalagamaa elementii fedheefuu effective nuclear charge isaa dalaguu ni danda'ama. Nu hubachiisaa. Amma garuu nuti wanni haasa'uu deemnu kanaa miti maanta. Propertiin kanneen down group maal ta'anidha? Garee keessa gubbaarraa kaanee gisee gaddeemni isaa kun akkam ta'anii ni ammoo ni hir'isanidha. Dubbachuu yaala jechuudha. Yaga. Okay, garee keessa maal ta'anii waan juulaalu yaala daawwane gruuppii takka keessa gubbaarraa gadi bu'uu deemnu isaan kun maal ta'anii nuclear charge jedhanii eegalla. Nuclear charge jechuun hiikkaa isaarraa kaana. Hiikkaa isaarraa kaana it is the total positive charge jenneen. Total positive charge inside the nucleus of an atom jenneen. Garee keessa gisee gad deemnu atomic numberiin increase godhatti. Kana jechuun total number of positive charge inside the nucleus also increase godhaa deema jechuudha. Down a given group irrattis. Group keessa gisee gad deemnu atomic numberiin increase atomic laal walit deemte laal dubbiin laal wal jedhee atomic numberiin increase godhe jechuun total number of positive charge increase godhe jechuudha. Kun increase godhe jechuun ammaasii
nuclear charge jechuun mootummaan isaatti ilaali total number of positive charge Eh. nuclear charge increase godhe jechuudha. Almost exactly. On moving down a given group of the periodic table, nuclear charge progressively increases. But ammoo maal effective nuclear charge remains constant. Akkamitti akka ta'u ni beektaa? Effective nuclear charge constant akkatti ta'u ni beektaa? Eh. Egaa fakkeenyaaf liitiyam fa'aa qabna garee takka fa'aa isa fudhanne sadii tuu meeqa tuwaani Tuane. soodiyam yoo fudhatte lama saddeet 281. akka miti potaashiyam yoo fudhatte Eh. lama saddeet saddeet takka 2881. amma effective nuclear charge liitiyamiidhaa barbaanne z effective for equals to what maal ta'a total positive charge isinis kooligalaa sadii hir'isu inner electron jechuun xixiqqoo jedha lamaan tana jechuudha lama Ewas. plus one dhufa miti plus one Eh. soodiyamiif yoo fudhatte ammas kooligalaa meeqa kudha takka hir'isu inner Kudha takka. electron teenidha miti so it is equals to Kudhane. plus one ammallee so kanaafis plus one Eh. kanaafis plus one kana bira yoo dhufne tootaalii kudha sagal hir'isu inner electron lama saddeet Kudha saddeet. lama saddeet eebis saddeet kudha jaha fi lama kudha saddeet irraa hir'isa so Eh. meeqa jechuudha asittillee Takku. waan dhufa jechuudha so effective Takka. charging heddii effective maal jechuudha round a group maal it remains constant walli jechuudha Konsanti. haya akkas definitionii sirriitti bareechuudha qabdu round a group maal ta'a Aye. maal ta'a dubbachuu jira nuclear charge mootummaan isaatu maali effective nuclear charge mootummaan isaatu maali waan jiru beekuu qabda jechuudha kabira atomic size yeroo jennu akkamitti akka adda addaatti isaan ta'a garuu kutaa gaditti akkamitti barattan atomic size it is the distance between distance ila jenne miti the distance between the nucleus and the outermost shell jenne miti haala kanatti yoo ta'e outermost shell inas jira nucleus inas jira distance nucleus idhaa fi outermost shell jidduu jiru kun maal jaamee yaama jenne atomic size jennaan jechuudha atomic size yookaan atomic radius jennaan so definition isaanillee ammallee numa dalaga garuu asitti waa'ee boondiitu hojjetu qabsiisatti so it is difficult to measure the size of an atom directly directly size atomii tokko ilaaluun ulfaataadha saniifuu the electron cloudy dha'uma jechuudha duumessa electronidhaatu uumama jechuudha enveloping the nucleus saniin marsee jechuudha so bound saniifuu nucleus does not have a clear boundary yookaan daangaa beekamaa ta'e tokko hin qabu jechuudha because the electron do not have a fixed distance from the nucleus electronin nucleus irraa distance murtaa'e tokko hin qabu jechuudha therefore kanaafu atoms do not have definite outer boundary hin qabanii jaa kanani dubbifta ammoo mee akkatti inni define godha asirratti ni jira inninis maal jaa the size of an atom is defined as akkanatti dhaabbama jedha defined in terms of it is atomic radius yookaan atomic size dhaan ibsa yoo meetaalii ta'e for metals atomic radius is defined as one half the distance between the nucleus of the two adjacent atoms sigalee anna kun haya for elements that exist as a diatomic molecule elementin tokko bifa diatomic molecule ittiin qaarful taatu warreen akka chlorine fa'aa bromine fa'aa iodine fa'aa yeroo sana atomic radius it is equal to one half the distance between the nuclei of atoms in the molecule laal molecule nucleus tokko as jira yookaan atomic nucleus tokko as jira kabira as jira half the distance between the two nucleus kanaafi kana jechuun fageenyi jiru kun distance between the nuclei jennaan okay nucleus atomoota lama gidduu kana fageenyi jiru kun distance between the nuclei jennee yaadna garuu diatomic molecule kanaaf wanni akkatti define size isaa one half of the distance between the nuclei gummaasha distance nucleus lamaan jidduuti jechuudha diatomic molecule inni ibsamu jechuudha haya dabaru dabre baka sa
أيه كبرى ionization energy. ionization energy كن ifin ibsa isa akkamiin siin jaa wanni takka jira amma fakkeenyaaf soodiyam kana fudhanna electron configuration isaa lama saddeet akka miti Eh. ni beeyta ammaan tana vaalaansi elektiroonii tana yoo irraa remove godhuu barbaanne jechuudha remove godhuu Mhm. enerjiidhaan nu barbaachisa elektirooniin akkanuma kaatee hin deemtu we need some amount of energy Aye. energy Eh. artificial irraa elektiroonii remove godhuuf nu barbaachisu sun maal jaamte yaamti ionization energy jaamti eega irraa remove goote garuu atamiin kun no more atom jaamee yaamu Mhm. ayooniidha ta'a okay jechuun soodiyam lama Mhm. akka ture kun eega elektiroonii takkitti sana luus godhe maal ta'a soodiyam 280 dha ta'a Sodium ion. Eh. duraan akkana soodiyam kan ture kun ichi booda maal ta'a jechuudha soodiyam pilaas ta'eeti ayoonii ta'a jechuudha amma Mhm. ionization energy maal jechuudha the amount of energy required to remove the outermost shell electrons elektiroonii kana gama alaa kanarraa remove ta'u kanaatu akkas jaamee jechuudha fakkeenya ionization energy is represented by the following equation armaa gadii kanaan ta'a where M denotes any metal yoo ta'e fakkeenyaaf metal in the form of gas yoo jiraate asirratti energy tokko fayyadamnee elektiroon isaarraa remove goone meetaaliin sun gara M pilaasii jijjiirama so pilaas elektirooniin sun gamanaan ba'a jechuudha enerjiidhaan Mhm. fayyadamne kun maal jaamee yaama jechuudha ionization maal jaama Ionization energy. Energy. jechuudha kabira kabira ionization energy kun bakka takkatti hin dhaabbatu elektiroonii tokko remove goone achi booda ammas outermost shellii uumamu sanarraa yoo elektiroonii biraa remove ka goonu taate ionization energy lammadaati argama inni sunis second ionization energy jedhama jechuudha fakkeenyaaf fakkeenyaaf amma reefu gizee soodiyemiidhaa san ka'a amma Mhm. takka kana yoo remove goone ammaasii kun outermost shell hin ta'u Nita. egaa ogguu kanarraa remove goone kun outermost hidhata outermost kanarraa deebii ammaasii elektiroonii kana remove godhuudhaaf yoo ni yaade ionization energy lammadaa dhufa jechuudha ionization energy Mhm. lammadaa kun yaadna second ionization energy akkasumatti illee soo walitti dhufa jechuudha kanaafuu asit maal jeesitti hima the electron in an atom can be successively removed one after another tokko tokkotti aansee remove godhamuu ni danda'ama thus saniifu first ionization energy is the energy needed to remove the first valence electron valence electron jalqabaa remove godhuuf kan barbaachisu first ionization energy jedhama the second ionization energy is the energy needed to remove the second valence electron lammada remove godhuuf kan barbaachisu ammoo second ionization energy fakkeenyaaf inni pilaasii kanaa jira asirratti energy fayyadamneeti no emmi meetaaliidhaa jira asirratti energy fayyadamneeti gara emmi pilaasiidhaa jijjiirra so Mhm. energy as jirtu tun ionization energy ta jalqabaati this is a first ionization ammas eega inni ionized ta'ee pilaas ta'ee kana yoo energy itti fayyadamnee elektiroonii lammadaa hariibuuf goonu taate emmi pilaas tuudhata so this is ionization energy isa lammadaati isa kan Digale? Akka ajaa'ibatti osoo. Akkas jenneeti bira dabarraa kun yuunitii isaatti faana dubbataa san ilaalta. Amma wanni baay'een murteessaa tokkotu bakka kana jira waan nama dhibaa yeroo baay'ee waan sadeen kana Mhm. ilaala. Generally, ionization energy is affected by the following factors. Kun wanta sirriitti beekuu qabdaa. Ayyee. Si galee jira bakka kun. Atomic size effective general affect kajoo kana. Generally, ionization energy is affected by the following factors. Wantoota armaan gadii kanaatu Eh. ionization energy irratti faaktaroota yookaan dhiibbaa fiduu danda'anii jira. Waa'ee isaan kanaa Ayyee. hubattee jirta asirratti. Tokkuma tokkotti. Laal inni kun general ionization energy is affected by the following factors. Faaktaroota armaan gadii kanaanii affect ta'uu danda'a. Tokkoffaa atomic size. Atomic size akkamitti ionization energy affect godhee jennu. As atomic size increases, lakka atomic size increase godhaa deemu. The valence electrons are
less tightly hold less tightly held by the nucleus. Akkana jechuun maal jechuuseeti? Lakka atomic size increase godhaa deemuun fageenya elektirooniin nucleus irraa qabu lakka increase godhaa deemuun baalaansi elektirooniin kun nucleusii kanaan dandeettiin inni harkifamuudhaaf qabu xiqqaachaa deema. Miti? Hmm. Eeqa Eh, lakka irraa fagaatu wal harkisiinsi isaan jidduu jiru ni xiqqaata. naam. Thus kana jechuun maali? Elektiroonii alaa tana remove godhuudhaaf enerjiin nu barbaachiftu maal jechuudha? Baay'ee gadaanaadha jechuudha. Hmm. Yoo walitti dhiyaate yoo walitti dhiyaate humna guddoodhaan nu barbaachisa because as positive charge jira elektirooniin negatiividha wal harkisiinsi isaanii baay'ee cimaa ta'a. Was. Lakka adda fagaachaa deemaniin ammoo wal harkisiinsi hin jiru. Waan wal hin harkifneef elektiroonii tana remove godhuun enerjii waa xiqqoon remove taati jechuudha. Saniifuu haala kanaan atomic saayiziin ionization energy irratti affeektii gosa kanaa qaba jechuudha. Saniifuu maal jedha? Less energy is required to remove the electron. Electronic can remove godhuudhaaf energy waa xiqqootu jechuudha. For example, fakkeenyaaf the energy needed to remove an electron from cesium. Cesiumiin amma garee takkaffaa keessa gadiisan jira. Lithiumiin ammoo gubbaarra jira. Saniifuu Hmm. enerjiin cesium irraa elektiroonii remove godhuuf nu barbaachisuuf kan lithium yoo walitti compare godhe kan cesiumii kun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Maaliif atomic saayiziin isaa yookaan fageenyi elektirooniin nucleus irraa qabu hedduu dheeraa waan ta'eef elektiroon as jirtu kun humna waa xiqqoo wal qabattee jirti jechuudha. Saniifuu elektiroonii kana remove godhuuf hangi enerjii nu barbaachisu baay'ee gadaadha jechuudha. Kun kana. Kalammata ionization wanni affect godhu keessa effective nuclear charge dha. Effective nuclear charge akka reefu yaadachuu. Z effective akkamitti define goone Z minus S jenneen. Akkana jechuun maalidha? Was. Z Nuclear charge minus nuclear charge minus inner 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 electron. electrons. Amma kanaaf hariiroon ionization energy fi effective nuclear charge dha akkam seete? The smaller the effective nuclear charge, lakka effective nuclear charge xiqqaachaa deemuun the lower energy is needed. Hangi energy nu barbaachisu ammoo baay'ee xiqqaachaa deema. Amma kun direct proportionality. Effective nuclear charge dhaaf Was. energiin direct proportionality. Lakka effective nuclear charge xiqqaatuun energy nu barbaachisus xiqqaadha. Ionization energy. Ionization energy xiqqaadha. Kabiraa sadaffaa types of electrons. Gosa electroniiti. Type of electron jechuun haala kamiin ilaalama? The closer an electron is to the nucleus, lakka electroniin gara nucleus dhiyaachaa deemuun the more difficult it is to remove the electron. Electron isa remove godhuun baay'ee nutti ulfaachaa deema. Ni beekta yaada kana miti? Waan jeesii galee? Abdulbaari. Wayye. Akkaan jee lakka electroniin gara nucleus dhiyaachaa deemuun electron isa remove ni ulfaataan jira. Was. Maaliif nucleus fi gidduu wal harkisiisa cimaadha jira. Saniifuu energy level tokko keessatti S electroniin are closer S electroniin gara nucleus isaanii dhiyaatan. Gara nucleus isaanii dhiyaatan Zan P electrons. P irra jechuudha. Similarly, haala wal fakkaatuun P electrons are closer than D. Kunis D irra jechuudha. Akkasumatti illee D electrons are closer than F. Hence, kanaafuu ionization energy decreases in order of ionization energy haala kanaan xiqqaataa deema jechuudha. Ka Sdha irra guddaa ka P'ti, ka P'dha irra guddaa ka D'ti, ka D'dha irra guddaa ka F'ti jechuudha. Maaliif akkana ta'a? S'n nucleus dhiyaata. Waan nucleus dhiyaatuuf isarraa remove godhuun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Saniifuu ionization energy isaa irra guddaadha. Ka P'irra. Ka P irra guddaadha. Ka D'irra. Ka D irra guddaa ammaasii ka F'irra jechuudha. Ka biraa screening effect by the inner electrons. Inner electroniidhaan dandeettii dhokachuudha.
yookaan gaarreeffamuu haa jennuun bakka screening effect jennaan isa kana. Jechuun as warratti akkatti ibsaa ilaallu as described in the inner shell electrons shield the valence electron from the nuclear charge. Inner electrononni jidduu tana jiran kun shield godhan yookaan ni dho'isan jechuudha. Ni dho'isanaa jennuun baalaansii elektiroonota eenyurraa niikular chaarjii irraa jidduu isaaniitti gaarradaniiti dhoorkan jechuudha. Saniifuu the more the inner electrons lakka inner electroniin heddummachaa deemaniin the higher the screening effect. Screening effectiin guddachaa deema jechuudha. Therefore, the easier it is to remove the valence electrons. Valence electronii remove godhuun ni salphata jechuudha. Lakka inner electrononni itti heddummachaa deemaniif because shielding yookaan screening dha jira. Saniifuu walumaa gala maal jenna screening decreases ionization energy. Screening ionization energy maal godha jechuudha decrease godha jechuudha. Kabiraa electron configuration yookaan stability jennaan. Kana jechuun maal it is easier to remove electron from unstable sublevel than from stable ones. Waan kana stable dhaa fi unstable waan jedhamu jechuudha. Unstable dhaa fi stable jennee jira. Stable jechuun full field yookaan half field dhagayda. Usaadha. Laal half field jechuun ammaan tana piin silaa jaha baadhata, diin kudhan baadhata, f'n torba baadhata, no diin kudhan baadhata, Diin kudhan bira afur baata kudhan. yoo akkana guutame full field jenna. Yoo ammoo gimmaasha isa kanaa akka ta'u taate piin sirii ta'e, diin faayivii ta'e, f'n torba yoo akka ta'u taate dirree kanaa half field jennaan. Half fieldiidhaa fi full fieldiin kun isaan lamaanuu stable jenneet ilaalla jechuudha. Stable jaala. Nama jira. Saniifuu half field for example half field P3, P5, F7 and the completely filled D10, P6 sublevels are more stable. Isaan kun akka stable itti ilaalama. Saniifuu for example more energy is required to remove P3 electrons than P4 dha jechuudha. Maal jennu energy olaanaadhaatu barbaachisa P3 remove godhuudhaaf kamirra P4 remove godhuudhaaf because P3 maal half field waan taateef stable dha jechuudha. Saniifuu stable irraa remove godhuun baay'ee ulfaataadha than unstable jechuudha. As a result of it, the first ionization energy of nitrogen is higher than that of oxygen. So amma kana nitrogen fi oxygen compare godhuu ni barbaachisa. Okay, waa ionization energy dha kana fakkaata. Down a group dha jira. Kabira electron affinity. Electron affinity akkatti define ta'u laallaa waan biraan ni dubbista asumarraa ni dubbista. Electron affinity is defined as electron affinity akkatti inni ibsamu. It is defined as the energy released hanga energy haga bahu jechuudha haga dhiifamu jechuudha. When an electron is added to the isolated gaseous atoms. Give yeroo electronin atomii tokkotti ida'amu hangi energy dhaa bahu. Hanga energy bahuutu maal jedhama? Electron affinity jedhama jechuun ammaan tana gareen takka yookaan elementiin tokko electronii yeroo fudhatetti fudhachuu jechuun negative uummataa becomes negatively charged garuu some amount of energy is released. Energy hanga tokkotu released dha. Hangi energy dhaa yeroo kana tokkoo kanaatu maal jedhama? Electron affinity. Electron affinity jedhamu isa kanaa jechuudha. Kabira electronegativity. Electronegativity yeroo jennu it is the ability of an atom in a molecule to attract the shared electron in a chemical bond. Electronegativity yeroo jennu maal jechuudha? Dandeettii atomiin tokko electronii shared taate tokko gara ofii harkisuudhaaf qabu.
gara ofii harkisuudhaaf kun. The ability of an atom in a molecule to attract the shared electron toward itself. Amma fakkeenyaaf boondii haayidroojinii fi haayidroojinii lama yoo kanatti boondii waliin uuman elektiroonii wal jidduu sheer godhan tana dandeettii gama isaanii harkisuudha. Isaan lamaaniitu wal qixa. Haayidroojiin kunis haayidroojiniidha. Dandeettiin elektiroonii inni gama fi ittiin harkisu kanaati wajji wal qixa. So dandeettiin atamiin tokko elektiroonii gara fi ittiin harkisu kun maal jedhamee yaama? Elektiroonegaatiiviti jennee yaamna. Elektiroonegaatiiviti jennee yaamna. Fakkeenyaaf